Siyaadhaaf abbaan namaa wal arrabsiisaa booda jettu isa ijoollee waan arrabsiisu. Hamma wanti kun qulqullaa'utti jechuudha. Garamitti akka garagalfamee amma sa'aatii kanarraa jalqabee jechuudha. Hamma sa'aatii wanni kun adda bahutti ragaxaan cimaa isaa jechuudha dhaggeeffadhaa. Yoo isin dhuguma haati kan keenya akka haadha keessaniitti isinitti hin dhagaamne yoo dhuguma isin jechuudha. Haati jaraa qabrii jirtu akka haadha kooti anaafis haadha kooti jettanii hin amanne. Eengadda lamni lubbuun jiru maammazeen haadha konkoo akka inni itti raggaxaa oole. Mucaan siifan jedhamtu koreedha ammas hin jettanii maqaa dhahaa jirtan akkasiin haadha konkoo jechuun maqaa balleessaa turte. Ummuun hamma wanaatti illee jechuudha isiidhaa yookiin waan namaa dubbatu illee hin argine. Namoonni waan kana naziif na dhaggeeffatu ajaja tokko dabarsaa jiran ajajan dabarsaa jiru sa'aatii ammaarraa kaasee hamma isaan dhufanii waan kana qulqulleessanutti utuma isaan dhufanii kuwaan arraba isaanii koo anaanaa sa'anii viidiyoo waraabee gadhiisee tiiktookiidhaan sadii gadhiisee tokko tiiktookiin tokko gadhiisee feesbuukiin sadiin gadhiise akkaawuntii maxxansee birriin funaanamee ka'ee nama jecha isaanii kaleessaa mormaniinaan akkasii miti ustaazi koo kan walii gallee jennaan bayi calam jedhee sagalee biraanatti qabanii sagaleen yeroo qabanu egaa argasiin akkas jettanii sagalee keenya gaddaamumee dhaggeeffadhaa jedheen sagaleechatti ergee jechuudha. Sanaan booda achumaan jecha tokko natti hin kennine sagalee tokko naan deebifne achumaan badanii jechuudha. Yeroo achumaan badanoo deebi'anii anaan naqanii nabolloo kee jedhame waadanuutu jira waan jiru sana immoo anamman dubbadhan uummanni dhagaa ture argaa ture waan ta'eef amma qana waan balleessu sheeknus haadhi haatan warri kan keessaa ba'a. Dhugaa dubbanna dhugaan ilma waaqaa ta'etti Oromooni yeroo dheeraan barbaannu carraa kenninaafus taata kana sheeka guddaadha hin kabanya waama eega sheeka guddaa eega immoo sheeka guddaa biteettani maasar 50 fudhatee badee jedhame miti irraa fuuna namatti kenne kana barbaanna nu waama dawwalaati. Hin ta'u hattuun isin jedha mataa keessatti itti deebi'anii mootii miira keessa seenaa birrii masgiidaa badee kottuu falmadhu si galee birrii namni sirkaa fudhatee badee kottuu falmadhu oodidde immoo waan keessa jiruun anis gara tarkaanfii itti aanutti darbinaa jechuudha si galee nama birrii keenya nyaatee badee kottuu falmadhu kun wasan jira maastarii wajjin wanta dhaabadhuuf hin qabu aqikoo kana kana hidhii falmadhu kottuu indaganaa moodu dubbetee si'aati mubaarikiin irrafamti nagaa abbaa fayyaa. Maasteraati isaan irrafamu nagaa abbaa fayyaa. Mubaarikiin irrafamu nagaa abbaa fayyaa. Maaster nagaa abbaa fayyaa irrafamu. Walitti diree uummanni keessaa lo'uun sirrii miti bar. Abbaan dhugaa qabu maallaqa koo kana nyaata meedhee dhaabbachuu danda'u qaba. Waan ijoollee wal arrabsiisuuf hin qabu jechuudha. Mubaarikis ta'u abbaa fedhe wal arrabsiisuu hin danda'amu. Dhufanii gidduu dhaabbatanii abbaa waa'ee maallaqaatti abbaa ta'udha. Namni maastaritti maallaqa kennitanii masgiida sana 50,000 kennee natu maastarii faana dubbate ragaan koo kunoo teettu kunoo bakkee. Isa maastar na sobeeran jedha fakkeenyaaf. Namni maastariin birrii 50,000 sana natatti walii galeetti dabarsee fudhatee ka'een harkaa bade jettan bakkee kunoo kottaa kunoo. Ilaa irra deebi'een jedhaa jira lala. Irra deebi'an namni maastaritti awwallaahi loogii wayi miti kunoo maastarii namman dubbadhe amma qaba sagaleen deebisee fi sagaleen haa qabe nan gaaffee naa deebise allaqe amma baarkiin irra walitti siqeenya qaba malee maastariin miti dhugaadhuma barra eenyuuf miti jechuudha loogii wayitiif immoo miti. Tole salaamu alaikum tukkuma. Kan nuti gaafataa jirru abbaan mata kana bane maaliif dheessaa? Tole qoy kasi sini makoy salaamu alaikum dundi keessanuyyuu maaster mubaarak hundi keessanuu baga idi geessanii dubbiin kan kaate jalqaba biran ture jalan ture ani mana maasteritti kaate dubbiin achitti kaate eenyu kaase sheek Maamazeenii fi maaster wal eegal guyyaa gaafa sanaa kaate anuu guyyaa gaafa sanaa naziif asirratti gaaffii Maamazeentu maasterii walii galee birrii 50,000 katti kenne gaafa no Maamazeentu wal gaafa kan arrabsuu danda'a kanni no wal gaafa malee achuma irraa boba'e dubbii qabu beessa jira achumatti boba'e bakka hin dhaabbanne gaafa sanaatti. Bakka bu'isa waan ta'eef waliin haasa'an jira urgee. Naziifoo. Wayye. Dhiifama naa godhiiti insoomaa turre obboleessa gankoo sin jaalladha sin kabaja lafti raamadaana already arraba kan keen balleessini dhimma tokko atis dubbattee beektaa qoy kana fichisi jaarsummaa dubbattee beektaa waan ta'eef dhiifama guddaasaa guyyuma jalqabaa waan kana namuma naa wajjin dubbate yookiin wajjin dubbanne wannan barbaadu amma waa fakkeessaa miti nama maqaa balleessaa miti ofis immoo of qulqulleessuu dhumaa jedheetan yookiin immoo dhugaama jiru hawaasa baruudhaaf malee waan biraa dhiisi waa'ee Maamazeenis waan itti dubbatan waan kana waliin qabatu inni haadha konkootii wajjin turtii dheeraa isaa dabarsee keeyyi walumaa galatti dhiisi abbaanumti abbaan naa wajjin dubbate akka dhiyaatu godhame hawaasa kanaallee gaariidha maaliif jecha
Lakki ani waan dubbadhe koo gubbaa isa dubbadhe miti. Nazir gaafiin koo dhugaa barbaanna moo soba barbaanna? Dhugaadha malee. Nuti maastariin deeggarra moo mubaarakiin deeggarra moo dhugaa deeggarra? Lakki dhugaa Waan deeggarra. deeggarru hin qabnuti waan kana wal ilaallatu iyyuu hin qabu. Dhugaa barbaanna miti. Eessaa kee dubbii kana eessaa kee eenyutu waliin kaase maal irratti kee eenyutu maastariitti birrii dabarse maal akkamittan haasaa ari'an? Namni maastariitti birrii. Amboayidhuma birriiyyuu manuma sanatti dhagayan. Nafichisiisi. Namichi maastariitti birrii dabarse suni maal? Kunoo tokkummaa akkaataa namichitti dhufuun beekaa qoyaa tokko daga maal maqaan kee ommoo Shee Yaaqubiin waamuu dandeessu moo waamuu hin dandeessanu? Sobuma lafa kaanii dubbatanii isaan. Isinittis gruppii keessattis al tokko ishii waliin uummanni bal'aan dhugaa warra waliin turtan keessaa yaadama fakkeenyaa fi waa tokkittiin irra deebi'ee bohachiifadha. Nama tokko loogu garuuti fadilaa sigi mogalchaa moodisarri garuuti wanna isitti himu. Namni nama biraa akkasiin barbaadu. Namni maastariin birrii 50,000 sii kenna jedhee jennaan maastar harkaa badi. Abbaan itti gaafatamaan jalqaba isa booda baalchii dhufe sana osoo hin taane isa arrabsuu, isa gamana arrabsuu, isa gamaa arrabsuu hin barbaadu. Isa jettee fudhatee deemu hin barbaadu. Namicha maastarii walii gale walii galteen jedhaa maal ture? Maastarii waliin jalqaba maal haasa'an? Maal irratti walii galan? Maal waliin jedhan? Nama sana jalqaba. Nama kaan dhiisaa namni wal arrabsaa wal lola. Khalaas an kana sanittan hima haalaan dhaggeeffadhaa. Situ maastarii walii galee? Al tokko koree keessan jira. Situ maastarii walii galteetta moo waliin galee? Isaan wal ittiin haasa'eera maastariinis galee ittiin haasa'eera isaan seenaa haasofsiisi koree keessa jirti tokkummaa jarrumti dubbii kana maastar birriin nyaate jechuu jalqabe jara kana ummuu obsa Yaaqoob siifan qoy obsa mubee situ maastarii situ birrii 50,000 kaffale moo situ 50,000 sii kaffalaa dhaqeennaan dhaguu dide moo maallaqni kaffalamuu hin beektu moo situ kaffale kana ati kaffaluu qofa addanaa baasi jechuun ittifaaqa waan jedhantu jira afaan arabaatiin walii galtee jalqaba situ wajjin taasise abbummaa fudhate innis immoo yoo wajjin taasise irratti ragaa fiddaan inni yookaan si wajjin waan taasise ragaa fide jechuudha. Tokko maaliif iyyi taat maaliif kan namaan nageenya namni waan saasa'e gadi hin bu'u leesh kan namaas dhaggeeffataati malee hangeessumichaan ta'e. Jalqaban sii qajeelche. Almuhim awwal shay wanta dubbadhu waa tokko jiru wanta kana keessa itti galuun kan koo an haadha ijoolleeti dhaggeeffadhaan ijoolleen bulfadha waa'ee maastar fudhachuus nyaachuus miti maastarii dubbatameera wantichi ittiin haasa'ameera dhaqeera viidiyoo tokko raabeera dhugaa rabbii immoo Shee Yaaqubtu itti bilbilee Maalika isaan barbaanne no isaanii. Isaanii miti maastaris wanti inni sobe hin jiru. Shee Yaaqumis wanti soba hin jiru. Ummoo eenyutu maastarii naasa'e? Shee Yaaqubtu haasa'e. Shee Yaaqub maaliif hin dhufan boleettikoo? Ittifaaqa fidan fixanii ta'ii dhufanii nuun margatanii. Maaliif hin dhufan reensi dawwalii waamika? Sabarik waan jarri dhufaniif sittan himaa. Waan jarri hin dhufneef waan isaan hin dhufneefan himaa dhaggeeffadhaa iidiin booda guyyaa lamaan booda nan dhufa jedhaniiru. Amma isaan jiranu masgida galanii bultii 10 masgida keessa jiran masgida jiran natti maniif natti edde jiran natti maniif masgida miti warabbel kaaba masgida keessa jira amma imoodhaan galeetti naasa'e ka'e torbee kana guutuu masgida jiran rabbii shaahid biyya biraan jira masgida maaliitu sagadamaan jedhan utuu asitti obboleessi arrabni namaa kun ikkoo shintoo barku masgida ma keessa taa'ame ganama iyyitaniif miti ka tokkeenis maastaris bataragaaggaawno maannin bataragaaggaawno ilmoo qabda haadha qabda haati kan kee amma ummuuni obbolaawwan kun ajjala jiranu ummu fakkeenyaatu kaani haadha kan kee gisa tokko jecha lama way jedhani arrabsanii qalbii keetu si caba amma fakkeenyaa fi kan mubaariki haati kan koo qabrii jirti haati koo qabrii no adellam haati mubaarik qabrii jirti haati koo qabrii jirti miti kana caalaa sagadatu jaata goy yoonan sobe warri gasii keessaa illee naqaba yoonan sobe waan isin itti hima hidiidha maanni isa kudhanii galanii maanni jedhamu baameera hadha baa qoy baamara masgiduma Maastar sagalee ofirkaan qaba maal taate natti maniiru bara iddee jiran natti maniiru isa kan siidhiisati waan naan jedhan qabu haasaan isaanii jechuun nan hubadhaaf malee gatii kaffalchiisa nan beeka waan na aarse waan boggina godhesu jira waan ta'eef garuu waan dogoggore na qaba ilaa namni ajjala jiru namni kumni sadan kun dubbiin kun jalqaba eessaa ka'uu qaba akka kootti nama jalqaba maastariin faana bilbilee maastariin faana dubbate akkam jedhee waan akkanaa nuu godhii waan akkanaa sii kenninaa akkana godhii nama arraba isaatiin maastar faana jalqaba lafaa kaasee dubbate
Maaliif dubbii kana Isaan sirreessuu barbaanna? Dubbii kana sirreessuu barbaanna miti. Guruupiitti fidanii nutti manni sana hin barbaanne. Namni kun lubbuun jira. Otuu du'e isaa. Lubbuun jira namni kun hin duune waan ta'eef nama jalqaba maastarii walii galtee taasise jechuudha. Anallee bare sagaleen koo waraabamee deema namni itti yaada booddeewwan cubbuu dubbadde amma cubbuu fudhee gale jechuudha. Sii galee isa kanaaf nama jalqaba maastarii walii galtee maastaritti bilbilee waa'ee masgiida gaarootti mee deemi viidiyoo waraabi maallaqni sii kaffalama amma kana sii kaffalama akkasii jedhee maastarii waliin dubbate kunneessitu masgiida gale yoo jette adda baame galama kunneessituudha. Silaafisu masgiida naan hin jenne natti miira sagalee siifan bana ofeeti sheekni jechuudha. Kunneessitu yoo masgiida gale ta'e har'a galameera dhumeera kunneessitu dhume jechuudha hin jiramu amma masgiida isaatti kan hin jiramu galamee jechuudha xumuramee akkati jette kana biti waa dogoggortanii jechuudha. Yoommoo sa'aatii dheeraan danda'u jedhee daqiiqaa muraasa qofa amma maastarri waa waraabii natti erge qaba sagalee iskiriin riikardii natti erge qaba na ilaaleera awwaanan kana barbaadaa dhufan qaba ustaasa isaa birattan dubbadhaaf waa waraabame san qobaatti yoon dubbadhe nama cubbuu dubbate wayiin fakkaata osoo inni jiraate garuu garaa garaatti qabdee ilaalta jechuudha. Kanaaf ummu maali ka jettu kuni sheekni kuni masgiida sin jiranu yoo masgiida jiraatan isaan qofadha masgiida keessa isaanii dhugaa dubbachuun hin ulfaatu har'a namni masgiida keessa hin jiru yoo qobaa masgiida taa'u ta'e isaan qofaa dubbatan masgiida ammoo kunneessituudha har'a galameera dhumeera attiraawwiin har'a hin jiru wanti masgiidaa godhamu tokko hin jiru dawwaliitii nu waame awwallaahi wabillaahi maastarii looguu miti amma mubaarakicha miskiina kana lafa nagaa arraffamaa jira lafa nagaa jechuudha wallaahi isatti bu'aa mullee ni ta'u. Tokkummaa Kanaaf gaha. dawwaliin waan. Tokkummaa ishii namni immoo yaada isaa tokko yoo kennate maal ta'a? Mana kan kee kan Yaada kennachuu caala maali sheekni kun hin dhufuudha bargaa fi Tokkittee ishii sheeka nan waama. Sheeka nan waama nan fida nan kadha dhaggeeffadhu. Sheeka ammatti naasa'e boor jedhan. Yiidiin baanaan naan jedhan. Waa tokko rakkoo hin qabu. Maastarittis himi. Tokkummaattis himi. Mubeettis himi. Rakkoon isaanii maal si biratti? Rakkoon haa ta'u isaanii maasha Allah ummu bareedduu jettee bora dhufanu amma boriitti immoo haadha isaanis fidaati haadha keenya wal bira kaa kootiif kan mubee bukkee salaamu alaikum. Qoy maastar akkasumatti Qoy waa dhaggeeffadhaa. sirriidha Akkasii qoy. jette kana miti. Waa ka obsaasi. Obsaa. Kan naan jedhanii tokkoffaa dhukkuba natti matan akkati jette kana miti. Inni dhukkubsataa jiru. Maa sagaleen isaanuu hin haasa'aa jira. Waan na aarsuun dubbatti waan sila dubbatti malee waan hin jedhe ittiin dabalatin. Ittiin dabalati waan sila jette malee. Ishiliis. Ganaa sagalee siin walii galtan nan bana maastar nan bana sagalee siin waliin haasoftan sana booddee isaa hin dhumne jechuudha. Okay. Innaa an kanan siin jedhaa jiru nama maastarii dubbatu wayina seeta miti ati. Wallaahi wabillaahi utuu namni kun dhufee haqa isaa himate waa nama jaxaa fi tokko wallaahi maastar sotoo miidhan fuudha. Amma kenneennee yoo inni kennu jedhallee hattuu jennee itti yine maallaqa kanallee yoo ooyirummaa laphee baanne gaayyaa irraa kaffala. Ooyirummaan nu eenyu godhe. Ooyirummaaf jenne. Ooyirummaan taane immoo hattuu jennee itti yine jechuudha. Hojiin keenya silaa chaappaa rukutuudha waan ta'eef. An kana miti kanan barbaadan. Kanaaf qoy. Amma warri sheeka kanatti sixxanu ijoolleen nagaan wal fixaa jirti jennaan wal arrabsitu naan jedhu. Wallaahi wabillaahi sheeka guddaadha itti miti. Duruu wal arrabsiti naan jedhan. Wal arrabsitu jedhan. Maal naan jedhan? Yoo danda'ame torbee tokko booda naan jedhan. Laal. Ijoollee walitti gallakkisee ka'e namni torbee tokko booda jedhan. Ijoollee namaa wal fixaa maastar 50 fuudhee badee kan masgiidaa fuudhee badee jedhee ka'ee torbee tokko nuun jechuun qabu. Achumaan sagaleedhaan nu himaa. Waan daqiiqaa tokko isin barbaanna. Waan daqiiqaa tokko hin taane nu himaa. Biyya biraan jirre. Biyya biraanii sorkiin hin jiru. Ilaa darbaanan dubbachiisina. Ummutti dawwalii mubaaraka illee deddeebisi itti bilbili utuu balaan biraan ka'in. Siifaneessa deem tokkoffaa siifan abulfaayid kana keessa quba qabu haa dhufan isaanii fudhatanii akka wal bira jiru. Iddoo waan rafa'u malee. Iddoo waan rafa'u malee hin jaallatan. Ani nama tokko. Dirqama dhufuu qabu jarris. Waan. Maanni wanta kana amboodan. Dubbii wal dhooftee bara. Dubbii wal dhooftee tokkummaa. Amma nama maastaritti duulee nun godhina. Nuti anaaf maastaris hundi nama tokkuma. Hundi keessanuu anaaf ija tokko hin ilaalan. Maaliif dhala kiyya hundi keessanuu dhugaa